warroonni gaafii na gaafachaa turtanii akkamitti xalabattee eenyusi xalabee kafanni immoo achirraa xalabamee fi ka suuqii tokko akkasuma moo qarshiidhanis tokko moo garaagarummaa qaba uffanni isaa isa kamtu irra bareedadha isa kamtu irra gaariidha gatiin isaa isa kamtu irra gaariidha ijoollee jettanii gaafii na gaafachaa jirtaniifin deebii isinii qaba hanga dhumaatti na dhaggeeffadhaa isin jedha ijoollee na gaafattani warri na gaafanne immoo rakkoon qabu isin dhaggeeffachuus baattan rakkoo hin jiru jechuudha warra ani viidiyoo kanan hojjechaa jiru warra gaafii na gaafatee fi akkasuma warra ijoolleen hin bitannaa galuudhaaf karoora qabnaa nullee bitachuu fi akkumatti galaa jirtu kana nullee galaa jirra warra jedhu kan hojjechaa jira warri kuuwwan immoo kan isin hin barbaachisne let's go jedhe jarri deemuu hin dandeessanii warri isin fayyadne jechuudha waan immoo isin fayyadee isin hojjechaa jira jechuudha warra ijoollee fayyadee gaafii na gaafataniifan viidiyoo kana irra deddeebi'ee hojjechaa jira jechuudha sagaleedhaan irratti taasaa jira ammoo jechuudha sababbi isaas ijoollee na gaafataniif maaliif na gaafatanii isaanis akkuma kiyya kanatti waa barachuudhaaf na gaafatanii viidiyoota baay'een isin hojjedhee ture sanaan durallee jechuudha akkasuma immoo ijoollee waada seeniif hin qaba jechuudha maaliif ijoolleen hin bitannaa hin xalabannaa inni wayyamoo suuqii wayyallee kanaan jedhanii na eeggadha dura kiyya irratti ilaaltanii bitattanii ijoolleen jedhee fi waadaa seenitu jira jechuudha kanaaf viidiyoo kana hojjechaa fi jira ijoollee na gaafatasanii jechuudha ashama akkan jirtu fardaftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni mana kanaaf haaraa taata sabskraayibii gochuu maamila ta'aa warra ta'aa jirtan galatoomaa ulfaadha itti aansuudhaan immoo ijoolleen gaafii na gaafattanii hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa viidiyoo kana isin fayyadaa jechuudha isin irraa walirraa barachaa deemna walirraa waa fudhachaa deemna jechuudha an akka narraa waa barattaniifan malee yookiin immoo akka kiyya kanatti beektanii yookiin immoo kan bitachuu barbaadu jira kan hin bitanne jira kan yookiin biyyatti bitadha jedhee karoora qabu jira hin danda'a kuni dandeetti akka yaada nama sammuu tokko namni hundi keenya sammuu garagaraa yaanna siigalee anis sammuu garagaraa yaanna malee tokko yaanna ijoollee fakkeenya biyyatti wayyaa biyyatti bitanillee biyyatti bitachuu dandeessan ijoolleen immoo lakka asitti xalabannaa jettanii asittis xalabachuu dandeessanii jechuudha maaliif kun fedhii namaati irratti hundaa malee fedhii nama keetii irratti hundaa malee kan namoota birooti irratti hundaa'u siigalee obboleettii keetii irratti hundaa'u wanni tokko godhattu fedhii keetii irratti hundaa jechuudha siigaltee kanaaf ijoolleen immoo fedhii qabaniifaaf viidiyoo hojjechaa jira egaa akka hordoftoota kiyyaa viidiyoon kun ijoollee gaafii na gaafatan isin ilaalataa dhaggeeffadhaa ani kanan xalabee eenyusi xalabettani ani kanan xalabnaa xalabde madaamii kiyya madaamii kootu naa xalabe ani garuu uffata shi'enniidha kan irraa xalaba shi'enniidha ijoolleen hin beektanii yoo barbaadan immoo barmadii nu maxxansi yoo jettoo shi'ennii warri hin beekne isiniif hin maxxansaa nu maxxansi jedha isiniif hin maxxansaa jechuudha isinii galtee yoo hin beekne isiniif hin maxxansaa jechuudha isinii galee warri beektan immoo hin beektanii isarraa xalabattani ana kan na xalabe madaamii kooti wajjumaan maxarree gaafa xalabnu sallee waliin maxarannee kafana naa ta'ullee akkasuma natti ta'ullee wanna qomatiidhaan jira wannu maksimamii fi jira smoolii jira leengisii jira waan akkasii sana jira akkasuma quxurii isin kaawwattanii jira quxurii meeqa akka kaawwattanii furdinaa fi qal'inaati jira waan ta'eef caammanis wanni hundi isaa uffanni hunduyyuu hin qaba jechuudha isaan laaltanii maxarachuu dandeessanii jechuudha achirraa xarattanii itti ergattanii ishiin immoo isinii xalabde jechuudha an akkasitti ishiitti ergee ishiin naa xalabde jechuudha wajjumaan xalabne jechuudha yaa ishii haa xalabduu malee moobaayilii ishiitirraa ani maxaradhee moobaayilii kiyyarraa ishii irratti sheerii godhee ishiin naa xalabde jechuudha diskaawuntiidha isinii xalabdii gaafa xalaban isaan waan duraan baay'ee xalabaniif diskaawuntii isinii godhu jechuudha isa kanaadha kanaaf immoo ijoolleen immoo inni biraa immoo buleettiin keenya takka illee maal jette suuqii wayya moo shi'enni wayya jettee jirti lachuu tokkuma obboleettii koo lachuu garaagarummaa hin qabu gaafa suuqii gaarii si geessan lachuu tokkuma gaafa immoo suuqii du'aa si geessanii hin jira kaa suuqiin birrii wal darbas hin jira suuqiin birrii shanii jira bar hin beektanii kana uffata birrii shanii bitan hin beektanii hin jira suuqiin birrii shanii jira suuqiin birrii 20 hin jira suuqiin birrii 30 hin jira suuqiin birrii 50 hin jira hanga ati barbaadde jira sadarkaa jira malee isinii galee obbo Kamsaa fa'aan jedhan tokko hin beektanii wanni hundi birrii 5 ta'e tokko uffanni birrii 5 illee bitatta birrii tokko birrii 2 farqis illee bitatta suuqii irratti jechuudha shi'enniin immoo dhugaa dubbachuu fi ani akkasanaa dhufallee jedhee yaadee hin beeku ani waalifi takka ani agam biyya kana dhufe xalabee hin beeku waa xalabadhee hin beeku yeroo jarri naa bitullee wajjin deemnee bitadha wajjin deemee bitadha fi kiyyaa suuqii
jabaan eegeessu malee ani suuqii xiqqoodhaan sarmu kafana naan taane taanaan biraan deema hin bitadhu. Birruma isaanii kanaan naan taane uffanni taanaan hin bitadhu. Kanaafuu na beeku amala kiyya waan ta'eef viidiyoo tokko keessatti agartanii jirtan uffata samoona dachaasaa ture san hunda isaatuu ani isaan tunaa bite malee ofii kiyyaa bitanne sinii galee jira yaada. Ani kana nama bitadhe ani amma xalabe kanaa fi kan gaafa tokko suuqii deeme kana qofa bakka kanaan booda tan uffatumaa hin bitanne fi bijilibsoota bichaadha kanaan ofii kiyyaa bitadhe malee ani hin bitanne jechuudha. Malee isaan manaa bitte inda anuu amma qaanee ofii kiyyaa bitadhe jechuudha. Kanza maaliif haga waggaa kanaa taa'ee osoo uffataayyuu ofii kootiyyuu qarshuma koo baasee hin bitanne sheemi koo nuuf jedhee dhufumaa giyyaa xalabadhe jechuudha. Anis immoo galee bituun barbaadu waanan isinitti himeetiin ture. Ijoolleen dhageessanii jirtanii ani waan of afootti waan karoora biraa qabuu fi ani uffata waan akkasii bituu suuqii deemuun barbaadu waan galee jechuudha. Sababa saniif jechuudha. Kanaaf shi'enni irraa dhugaa dubbachuuf baay'ee bareedudha. Hedduu takka bareeddii irraa bitadha. Barmajii shi'enni irraa bitadha. Shi'enni dhugaa rabbi jechuudha. Gatiin siillee madaalawaadha. Uffanni shiillee bareedudha jechuudha. Uffata isin agarsiisaa jiru kanneen jechuudha. Akkuma argaa jirtan uffanni kun mee isa gadi aanaa wayiiti uffanni kun waaqa jechuudha. Akka itti inni bareedu gaafa uffadheetiin kan immoo uffadhe wayii kootii wayiin jajjaa kootii wayii uffadhee jira isinitti agarsiisa jechuudha. Waan irras ni godha. Temporary irras ni godha qo'ee uffadhee jechuudha. Akka itti inni bareedu dhugaa waaqayyo jechuudha. Inna uffanni babbareedatu jira gaafa bitattanii sadarkaa isin dandeessanii jechuudha. Garuu beektanii wanti isinitti qabu tokko keessa madaamonnoo isinii taramtee xalabachuu isinii washa. Xalabachuu isinii wayyoo madaamonnoo isinii taramte. Caamman hundi isaa tola irratti hin guddanne. Haguman qoxoree ofii kiyyaati. Uffanni illee akkasuma. Hedduu takka jechuudha. Jechuun diizaayinii keessanii akkaataa isin kaawwattanii beektan qoxoree isin kaawwattanii beektan caammas waan hundumaa akkasumas sii dhufa jechuudha. Maara geenya jechuudha. Garuu gaafa isaa isin xalaban baay'ee bareedadha. Diskaawuntii isinii ta'a jechuudha isinii galte. Kanaaf isin barbaachisa isin barbaachisu mati warri barbaadan bitadha. Warri barbaanne immoo nu barbaannu nu biyyatti bitannettanis hin danda'ama. Kuni ani ijoollee bitachuuf akka koo karoora qaban nu hojjedhu viidiyoo ani fan hojjedhe malee akkasuma ijoollee gaafii na gaafachaa irra hojjedhe malee warra hin barbaanne isin rakkoo hin qabu biyyattis bitachuu dandeessanii jechuudha. Isin galtee birrii keettis biyya buufatanii bitachuus dandeessu. Isin galee innaa kanaaf walumaa galatti ani wanta isin jedhu keessaa inni kan beekuu qabdan otoo xalabattanii irra bareeda. Maaliif jettanii yoo xalabattanii akka garaa keessanitti maxarattee waan hunda isaa waan ofii kee barbaaddu birrii ilaaltaniiti miti. Birrii erga suuqis dhaquun birrii baasuudha achis dhaquun birrii baasuudha waan ta'e waan babbareeda ilaaltee hoo xalabatte diskaawuntii siigootiilleedha. Akkasuma immoo waa hunda xalabattaa jechuudha. Gaafa garuu suuqii dhatte suuqii hin taqqabnee si geessu ishiidhaa si muddu haguma ati kafana san laalattee fixxu kafana sossoqattu. Amma fakkeenyaaf yoo caammaa dhaaba bakka caammaa sana ta'e caammaa laalattee jechuun yeroo si alaa deeme yallas hin jetti. Akka iddoo kafana takkaa lama bitatin yallas hin jetti. Baqa kanaan booda deebitee suuqii sin geessitu isheen akkasitti si ol jala sin jalaa darba jechuudha. Kanaaf osoo xalabattanii hedduutu bareedadha. Maaliif uffanni kunniin bareedadha hundi isaayyuu bareedadha. Waaqa bareedadha. Ani ofii kiyyaa kan ofii kiyyaati jaaladheen jira isin immoo isintu beekaa jechuudha. Ani ijoollee si xalabachuu barbaadanii xalabaa isinii washa. Yoo madaamin keessa isinii xalabaa isinii wayyaa akkasuma akkamitti xalabatu akkamitti shi'enni irraa xalabatu jettanii shi'enni buufattanii kaatanii lakkoofsa iimeelii keessa itti galchitu iimeelii paaspoortii keessanii iimeelii feesbuuka keessanii yookiin googaalii keessanii jechuudha. Isatti galchitanii saniin booda lakkoofsa isin gaafata lakkoofsa itti galchitanii maqaa abbaa keetiif haadha keetii isin jedha waan banattee sanii itti galchita. Kan feesbuuka keetii illee haa ta'u akkuma feesbuuka keetii seeratti galchita. Saniin booddee immoo bakka ati jirtu san maatii san gaafadhu isaanuu sii banu. Iddoo ati magaalaa ati jirtu san keessatti magaalaa isa si gaggaafataa iddoo ati jirtu sanii akkasitti gaafataa bakka saniin boodatti rakkoo hin jiru sii banamaa. Kanaan booda bakka kafana kee uffata keechirra maxartee xalabachuu qofa jechuudha. Sinii galee akkasii jechuudha ishee. Kanaaf akkasitti xalabachuu hin dandeessanii ijoolleen xalabachuu barbaadanii akkasitti irra caalatti garuu osoo madaamiidhaan nu xalabi jettanii sattu irra bareedadha akka kiyyaa kanatti jechuudha. Ana amma walumaa galatti shiidhana naa xalabi jedhee waan ta'eefi ishiitu naa xalabi waan ta'eefi ani immoo shiidha kan koonan naa xalabe. Kanaaf ishiitu naa xalabi waan ta'eef kan xalabadheetiin jira.
Kanaaf namoonni isin barbaachise bitachuu dandeessanii namni isin barbaachisne immoo dhiisuu dandeessanii ijoolleen gaafii na gaafattan immoo isinii deebi'eetii yaada. Kanaaf barmajjii yoo isinii jarri isinii sarme achirraa xalabachuutu irra bareedudha isinii muddu waan ta'e waan baay'ee isinii fiduu danda'u jechuudha. Akkas fakkaataa kana fakkaataa jechuudha. Gatiinis baay'ee bareedadha. Walumaa galatti yoo ati nan gala jetteeyyuu damoota ji'a takkaa ji'a lama irra si fixu bakka walumaa galatti piroosesii waan tokko fixu bitachuudha waan ta'u ulaagaalee si barbaachisu bitachuudha ji'a lama irra si fixu ji'a lamaayyuu fixu damoota ji'a lamaatu si fixu jechuudha isinii galte waan babbareeda yoo soo bitatte waan ofii keetti jibbi jechuudha maali bareedadha jiddu galeessa jechuudha ishee galee akkasitti bitachuu qabdanii jechuudha isinii galte. Inna akkasii kan dirra keessan hin gammachiifne ka orma gammachiisuuf hin fiinna dirra keenya gammachiisuuf immoo damoosaa gaashanii fixxanii waggaa ja'a fixxanii namin jettanii akkas jette ijoolleen tokko jechuudha akkasiin jechuu hin qabdanii namni gaafa galuu jaluma ga'e battata anama ji'a tokkottani suuqii deemee jechuudha na galuu foon ji'a tokkotti galfadhuuni suuqii deemuu jammaree jechuudha dhugaan jarri maal taate gamma namtichi kun ji'a jaatti waan bitadhu jalaa daddafii tokko naan jedhe garuu ani ji'a tokkotti galcheeta suuqii dhaga jechuudha suuqii jiidhaa gisee lamichaan naqe kanaan booda naan bakka tanama naa xalaban. Kalaas akkasi isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kanaafi wanti nama barbaachisu waan isin barbaachisu bitadhaa isin fayyada malee nama miidhuu jechuudha walumaa galatti isin fayyada malee nama miidhuu walitti haruu osoo hin taane salbaajii jaraa harachuu osoo hin taane faayidaa isiniin qabu salbaajiin jaraa kan ofii keessanii maxxartanii bitattantu irra bareedadha jechuudha dhugaa dubbachuu fi amma fooxawwan kun fa'a way maashaallah isiniin jedha dhugaa rabbii jechuudha akkatti inni amma an akkana kana laman bite tokkoo fi kiyyaa tokko maazarii kootiif hin bite dhugaa rabbii akkatti inni dasnaa dhugaa nan jaaladhe jechuudha dhugaa rabbii kuni fahammamee hin dabalu jettan akkatti inni lislis jedhuka hin ulfaatala waaqa innaa uffata babbareeda bitadha isiniin jedha kaa hordoftoota kiyyaa riikaardiitti guddise. Inna akkasa kana fakkaataa warri immoo yaada qeeqaba qabaattan komenteetti barreessuun dagatinaa akkasuma immoo warri mana kanaafis haarawaa taata sabskraayibii gochuun dagatinaa isiniin jedha akka kanaadha kanaan ani bibbitadhe jechuudha galata waaqayyo ji'a takkas taatu ani iqaa kiyya waliin gaadhe ji'a taanata keessattuu akkasumattan waliin gaadhe jechuudha isinii galte dhugaa waliin gaadhe jiraan maanii iqaa kiyya waan hundaa xumuradhe isiniin jedha ishee. Umuradhe galata waaqayyoof galannaa ta'uu amma bakka dadachaasee naqachuu bichaa naafee jechuudha waaqaaf galannaa ta'u kalaas dargaggeechattu hin fixxanii bitadhaa uffata keessan dargaggeecha fuun argitanii maal uffata keessan birrii ji'a takkaa fi lamaati yoo bitatta isiniin godda'u ishee